السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبت نجاجبتو؟ نجاجي سامبكا جبت مرة سني بباجة تو بولي ونو دقيقة سنوري channel دي كنا فارادة تن subscribe نا قدان اسمين جدا. ورمو ما تنا ربيت like share نا قدان اسمين جدا. أما دمو كوبي بودي تنا وجه قدان اسمين جدا أسمان. أفانا معرفة مليون تو كنا بيرتي سيتين سندبار سا كسيتي. أما دمو كوبي جاتنا وجه ترى. هادو ودي يا غير ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም የናንተ ይሁን ያላችሁ ቦታ ቪዚት ያርገው። ይሄ የኢብራሂም ተከታታዮች እንዴት ቆያችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ያላችሁ ቦታ ሰላም ይሁን። እንዴት ናችሁ? በቃ ሼር ማድረግና ኮሜንት ማድረግ አትረሱ። ልጁ ገና ገቢ አዲስ ገቢ ነው። አበረቱ፣ እሱ ጎን ሆኑ። በቃ ይሄ ልጅ ማለት ነው ምስኪን ልጅ ነው። እውነት በጣም እኔ አማራ ነኝ፣ ብዙም አማራ ባይሆንም ሌላ ዜጋ ነኝ፣ ቢሆንም ኢትዮጵያዊ ነኝ። አንድ ነን። በቃ አሁን እኛ ያለ ሱዲ አረቢያ ነን። በጣም በቃ እንዴትና እንደ ወንድም ሆነ ነው ያለና ይሄ በቃ ምንድነው ሱዲ ውስጥ ብዙ ችግር አለና እሱ ሼር ማድረግና ብዙ ነገር ማድረግ አትረሱ። እሱ የሚለው ነገር ሰምታችሁ እኔም አወራለሁ፣ ችግር የለም። ዛሬ አንድ ነን። kanaafuu obboleewwan koo warri Sudi Arabiyaa jiru keessa jiranuusi sagaleetaa fi du'aa godhaa fi amantii qabdan hundaan bira dhaabbadhaa du'aa godhaa fi isiniin jedha. Akkasumatti rakkoo guddaatu biyya kana keessa deemaa jira. Kanaafuu hundi keessan iyyuu warri chaanaala kiyyaa faaraa taatanii subscribe godhaa chaanaala kana na jajjabeessaa isiniin jedha. Hanqina jiru koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Keessattuu warra Sudi Arabiyaa keessa jiran du'aadhaan bira dhaabbadhaa obboleewwanii. Amantii qabdan hundaan kan Rabbiin kadhadhaa fi isiniin jedha. Daa'ima lubbuun darbaa jiru argitanii rakkoo guddaa keessa jiranii ijoollee keenya baay'inaan akkuma beektan biyya Arabaa keessa immoo bakkitti argaman Sudi Arabiyaan tokko faadhatti argamtiin beektan sun hundinuu isinitti immoo barbaachisu waan ta'eef kanaafuu du'aa godhaa fi isiniin jedha. Akkasuma amma dhuma qophii kiyyaatti nama biraatti nama walitti dhaqee walitti deebiseen dhufutti naa wajjin turan. እንደዛ ነውና በቃ እኛ በሰላም እስከምገባ ድረስ ጸሎትና በዱዓና በጸሎት አትረሱን። ሱዲ ብዙ ችግር አለ። ብዙ ህፃኖችና ብዙ ልጆች አሁን እኛ ያለን ቤት ውስጥ ነን ያለን። ወደ ስራ መሄድም ፈርተን አው ቤት ቁጭ ብለናል። በጣም ችግር ውስጥ ነን ያለን። በእናታችሁ ድረሱ። ሱዲ ያለው ሰው ሁሉም ድምጽ ሆናችሁ ትንሹም ትልቁ እንደመቻል በቃ እንደ ያላችሁ አቅም ድምጽ ሆኑ። በጣም ችግር ውስጥ ነን እውነት ያለን። እኛ አው ቤት ውስጥ ነን ያለው ቁጭ ብለን ማለት ነው። ስራ የለም። በዚህ ሰዓት ደግሞ ሙቀት ጊዜ ነው። ህፃኖቹ ሁሉም እስር ቤት በጣም ስቃይ ውስጥ ነው ያሉ። ይሄ ሁሉም የለም ኢትዮጵያ ሰው ብዙ ሰው ነው። ይሄ ሚዲያ ያለው ትልቅ ሚዲያ ያላችሁ ድምጽ ነው። የኛም ድምጽ ነው። እኛ ያው በጣም ስቃይ ውስጥ kanaafuu obboleewwan keenya baay'eedha warri Sudi Arabiyaa keessa jiru hin beeka. Haalawwan biyya kana keessa jiru ijoollee daa'ima dhiisaati namni guddaanoo wallaahi yoo mala sa'aatii kana taa'uu hin danda'u. Sa'aatii kana daqiiqaa tokko taa'uu hin danda'u. Daa'imni immoo ijoollee daa'imni akkasitti mana hidhaa keessatti yoo waan hin fayyamne irra jiru irraa cimamee jira. Ijoolleen akkasitti lubbuun darbaa jira. Nulleen akkasuma biyyuma kana keessatti argamna. Ammaaf illeenuma jirra. Ammaaf rakkoon nurra ga'e hin jiru. Mana keessaa gadi baanu rakkoodha qaba. Mana hidhaa dhaqanu lubbuun daa'ima akkasitti ijoolleen baay'een dhumaa jiranii namni guddaan illee akkasitti du'aa jira. Rakkoo cimaa biyya kana keessa jira. Du'aa godhaa fi amantii qabdan hundaan inni kiristaana taatan islaama taatan amantii keessan hundaan du'aa nu godhaan isiniin jedha. Hin dagatinaa maaliif dagattane maaliif ijoolleen biyya Sudi Arabiyaa keessa jiru kun yoo biyya Arabaa biraa kan jirtan kun maaliif du'aa dhiingoonee fi maaliif sagaleen taanee fi maal rakkoon jiru kun ijoolleen garuu akka keessatti argaman kun adda dureedha nama gargaaruudhaan adda dureedha. Waa hundarratti adda dureedha. Hatta yuutuubii keessatti isinii guddisuudhaaf isin daawwachuudhaaf dura bu'ee kan argamu ijoollee Sudi Arabiyaa keessatti jiran akkuma baay'inaan jiran asirraa waan baay'eetu argamaa ture. Gaafa rakkoo isaaniis wajjiniin dadhabuu qabdaniin isiniin jedha. Akkasumatti isin du'aa godhaa fi isiniin jedha. Kanaafuu chaanaalee kana jajjabeessaa. Rakkina jiru jalatti barreessaa. Hanqina jirus jalatti barreessaa. Warri immoo sheerii dandeettan sheeris godhaa. Laayikees godhaa. Koomentii jalatti xaafaatii akkasitti nu jajjabeessaa isiniin jedha. Qophii biraatiin haala biraatiin walitti qabadhee deebi'ee dhufa. Kanaafuu wanaa wajjiniin turaan isiniin jedha. በስፖርት መሆን አትረሱ። በዚህ ደግሞ እኔ የሚጨምረው ነገር ቢኖር ምንድነው በቃ አሁን ሼር ማድረግ ልጁ ደግሞ ገና አዲስ ገቢ ነው። አበረቱ፣ እሱ ጎን ሆኖ በቃ ጠንካራ ሆኖ እንደሚሰራ አድርጉ። ደግሞ ብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለና አሁን እሱ እንደነገረ ከሆነ ብዙ እውነት እኛ እንደዚህ ወተን ማውራት ቀላል ይመስላል፣ ግን ብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለና ስለዚህ ድረሱ ወገን ሆኖ የሱ ደግሞ ሼር ማድረግና
ላይክ ማድረግ አትረሱ ይላለው። በቃ ደህና ሁኑ ጓደኞችም፣ በቃ ጓደኞች ሁኑ፣ ቤስቦችም ሁኑ፣ ወንድም እህት ሁኑ። በጣም ልጅ ምስኪን ነው፣ በጣም ቀልደኛ ነው። ግቡና እሱ ጋር በቃ ሼር ምናምን ማድረግ አትረሱ። ያለው ነገር እሱ ያወራቸዋል። Kanaafuu amma qophii biraatiin qabadhee deebi'ee isinitti dhufutti nama biraa fudhadhee amma nuwwattiin wajjin turaa. Ani isin jedhaa nagaan eegaa deebi'eetiin dhufaa waan biraatiin isinitti deebi'ee dhufa.